isiniin jedhee jira. Let's go. Tole ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Leensaa Mulunaa family jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Waay. Channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaati gara maatii kiyyaatti dabalama. Haaraa warri taatan jechuudha. Warri immoo dura na faana turtan sinan jaalladha sinan kabaja sinin jechuu barbaada. Like, share, comment gochuun nafaana dhaabbadhaa nufaana nu jajjabeessa ayyaanni dhufee jira ayyaanni qophiirra jira jechuudha. Torbee qidaamee dhufuuti ayyaanni jechuudha. Uffata aadaatiin faalamnee qopheeffnee waan hunda qopheessinee isinii dhufna jechuudha basma. Garuu channel kana adaraa keessa like godhaa viidiyoon gadhumaatti daawwadhaa. Har'a waan ajaa'ibaan qopheessinee dhufee waan mataa gannama cabsu jechuudha. Garuu ana kan na beektan waa'ee namaa hojjedhu viidiyoo namaa kukkutee irratti hojjedhee hin beeku waa'ee namaa sa'ee hin beeku waa'ee namaa hojjedhee hin beeku channel koo irratti jechuudha. Guyyaarraa garuu boccoqaa xiqqoo shi boccoquu barbaada jechuudha. Waan xiqqoo naasa'u barbaada. Yes. Tole daawwattoota keenya waan an jedhuun qabaa jechuudha. Guyyaarraa waan miidiyaa irratti afarfamaa jiru bara 2000 fi yoon dogoggoruu baadhe jechuudha. 19 bara 2019 irraa eegalee Bireeks Habashawii fi Masii daawwachaa ture jechuudha. Har'a waa'ee isaanii nanaasaa jechuudha. Baay'ee fakkeenya nuuf ta'anii turanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Bireeks Habashawii maqaa namaa kaasuu kootiif dhiifama. Bireeks Habashawii akkuma beekamu fakkeenya guddaa namaaf ta'a jechuudha. Hojiin hojjechaa ture. Obboloota keenya biyya Arabaa irratti kufan gargaaree akka mindaan isaanii dhoowwatame akka deebi'uuf namni miidiyaa isaa irratti dhiyeessee goggochaa ture. Warri rakkatan akka itti gargaaraman gochaa ture. Namoota biyya keessaa immoo dhukkubsatanii gatamanii rakkataniif birri funaanaa ture jechuudha. Hojii guddaa hojjechaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifi dirqama afaan Oromoo hojjechuu hin qabu. Afaan biraatiin hojjechaa ture. Tigreedha. Nan beeka. Barumsa guddaa irraa argachaa ture jechuudha. Akka YouTube hojjedhu isa ilaalaan ture jechuudha. Dhugaa nama cimaadha jechuudha. Keessatti immoo waa'ee jaalala isaanii yeroo Saawudii jiran daawwachaa ture jechuudha. Waa'ee jaalala isaanii Saawudii yeroo jiran yeroo Masiin garaatti. Kanaafi Bireeks fi Masii waa'ee jaalala isaanii irratti hamma immoo yeroo ishiin garaatti baattus daawwachaan ture waan baay'ee irraa daawwachaan ture jechuudha. Akkaataa isaan jireenya isaanii Saawudii irratti gaggeessanii waliin akkamitti akka jiraachaa turan waggaan 10 salphaa miti. Barumsa guddaa irraa argattu dhugaa waggaan 10 salphaa isinitti fakkaata. Keessumaa namni biyya Arabaa baree galee dhiirri biyya Arabaa baree galee waggaa 10 dubartii faana jiraate jechuun dhugaa baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Dhaqibaniif kana dhugaa dubbachuudhaaf dhaabeeti. Ifama kanaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee fakkeenya ta'anii arra ka'anii garuu piraankiidha yaada wanta kanaa kuni pirankii hojjechaa jiru malee dhugaadha jedhee yaadu jechuudha. Maaliifi mucaa biraa qabdii jedhee isa keessa darbeeyyuu mucaa biraa qabdii appilikeeshiniidhaan mistiraashii dhaga'eera. Mucaa biraa akka qabdu akka isheen naanni mana hin jirre dhiira biraa faana jiraattu bira ga'eetan jira jedhee jechuudha. Dhugaadha moo otoo waan pirankii ta'eeti immoo yeroo tokko nama shakkisiisa jechuudha. Pirankii otoo ta'ee waan akkasii dubbata maqaa balleessa akkasii pirankii da jechuuf nama dhiba pirankii miti jechuufis nama dhiba jechuudha.
Sinigale ishiin immoo video isaanii lachan isaanii dhaggeeffadheera. Ishi masiini kan jettu mucaa saayyuu gaafachuu didee yoo nani dawwaluu fi zorba bakshi deema sinaan jedha jettee jechuudha. Inni immoo waan akkasiin irratti argee inni hamma baazawee Dubaay deemee jira jechuudha. Ishiin immoo biyya keessa waan jirtu jechuudha. Dhaabibi. Jira. Dhaabibi tusa. Kanaaf jechuudha. Mucaa qabdi na dhoskitee waggaa 10 akkamitti mistira akkasii dhoksitee jiraatti ishiinis dubartoonni keessumaa fakkeenya isiniif haa ta'u piraankiillee haa ta'u maalillee haa ta'u waa'ee isaanii jechuudha. Waggaa 10 qaama fi walii isaanii tuqanii dhugaa qullaa isaanii wajjin dhaabbatanii abbaan manaa fi manaa qullaa waliin dhofkatan jechuudha. Maalii fi abbaan manaa fi manaa jechuudha. Qullaa waliin dhofkatan garuu haadha kee fi abbaa kee qullaa kee hin dhofkatan jechuudha. Abbaan manaa qaama keeti. Haati haadha manaatiif qaama abbaan manaas qaama ofiiti jechuudha. Lachan isaanii iyyuu qaama tokko jedhamu jechuudha yoo walitti dhufan. Garuu mistira akkasiin dhofkatina yoo mucaa qabdu ta'ee mucaan qabaa. Mee bakka dhugaa dubbattee bakka sitti dhiyee buluun gaariidha siifu boruu keetiifu jechuudha. Garuu immoo mistira akkasii dhoksitee faana bokoktee du'uuni sammuun keellee hilleenaan keellee nagaan argatu jechuudha. Sinigale nagaan argatu. Waan tokko keessa keetti dhoksite yookiin sobda taana keessi kee yoomillee boqonnaa argatee namatti heerumtiif sana faana jiraachuu hin dandeessu. Yoomna irratti beekaa, yoomna irratti baraa kana jechuudha. Maaliif dhugaa yoo dubbatte garuu dhugaa keeti waan ta'eef dhugaan du'uun wanta tokko dhugaa dubbattee jibbamte waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Dhugaan bakka qabdi, dhugaan hin cittu. Kana soomni garuu bakka hin qabu. Bakka waan qabu fakkaata malee dhugaan bakka hin qabu jechuudha. Waan dheerate fakkaata malee dheerina hin qabu gabaabaadha jechuudha. Soomni jechuudha. Dhugaan garuu bakka qaba jechuudha. Yoomillee bakka hin dhabu dhugaanii jechuudha. Kanaaf warri waan daa'ima akkasii qabdan abbaa manaa biraatti hin heerumtu yoo ta'e hin dhoskina dhugaa isaa dubbadhaa. Dhugaan bakka qaba waan ta'eef jechuudha. Daa'ima sanaaf gaarii miti. Sinigalee namoonni amala akkasii qabdan sirrii miti borumaaf jechuudha. Barumsa namaa kenna. Garuu immoo waggaa amma kana faana jiraatanii mistira akkasii zaqanii yeroo miidiyaarra wal baasanii sirrii miti jechuudha. Miidiyaan qilleensa jechuudha. Sinigalee nama hundatu ilaala, nama hundatu daawwata. Yoo wal loltan abbaan manaa fi haati manaa ijoollee Oromoo keessa yoo jiraattan miidiyaa irratti hojjettu yoo ta'e wal hin baasina. Baasuun sirrii miti. Piraanki yoo ta'e garuu rakkoo hin qabu. Sobdee dubbattee booda deebitee piraanki jechuu dandeessa. Garuu dhugaatti yoo wal loltu ta'e yookiin immoo jireenya keessan keessatti wanta akkasii mudata yoo ta'e jaarsa tollaatti fixa malee miidiyaa miti kan fixu. Miidiyaan namni hundumtuu yookiin kan sitti gammadu jira yookiin kan sitti gaddu jira. Sinigalee kan si gammadu baay'eetu jira. Kan si gaddus baay'eetu jira. Kanaaf ijoolleen keenya akkas hin ta'ina. Isaan irraa waan barannu duratirraa baradheera dhugaa dubbachuudhaaf mucaan suni jechuudha Bireeksa Bashaawwiin akka YouTube'n maallaqa kan falu dubbachaa ture irraa argeera jechuudha karaa mataa kootii argeerraa ofii kootiif nan hojjedhee dhufeera ijoollee Oromoo irraas isarraas jechuudha dubbachaa ture waan baay'ee irraa barachaa ture namoota baay'ee gargaaraa ture kun soba hin qabu kanaaf gaa'ela isaanii keessatti immoo gaa'ela fi mataa ofiitiif namni anama fakkeenya mana kootiif ofiifan jiraadha malee namni darbee naan jiraatu mistira mana ofii baasuunis gamanaa ofii baasuunis sirrii miti jechuu barbaada. Wal hiikneerraa yookiin immoo inni Dubaay deemee wal dhiisneerraa jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Waan baay'ee keessa galanii jiru wal arrabsuurra jiru akkam jedhee dubbadhu wal fixaa jiru jechuudha. Akkana jedhanii jira jechuudha. Baay'ee jireenya namaa keessa galanii jira dubbachuullee gaarii miti. Isa kana awwaan nama irratti hojjedhee hin beeku. Dhiifama naa godha wanatti tartanii dhiifama jechuu barbaada. Waan nama irratti hojjedhee hin beeku miidiyaa koo irratti jechuudha.
waa'ee dhuunfaa kooti waa'ee koo waa'ee hojii koo waa'ee maalii kooti malee waa'ee nama hojjedheen beeku si hojjechuun barbaadu si abbaa warraa kiyya waan akkasii naan eeyyamu jechuudha isa kana yuudhos kee hojjedha malee jechuudha kana warri hin beekne beekaa jedheetanii kana rakka walitti hin deebine taasaa jiru piraankiidha sobadha dhugaallee hin beekamu waaqa duwwaatu beekachuudha amma immoo sobanii pirankii akkasitti hojjechuun sirrii miti pirankii taanaani baay'ee dogoggoranii jechuudha dhuguma taanaanis baay'ee dogoggoranii jechuudha garuu pirankiin akkasii mistira wali zaqazaqanii akkasii isheen akkasii inni akkasii dubartii isheenis dubartii irratti shakkatte dubartii sanas gadi baaste innis immoo abbaa manaa qabbiraa qabdi mucaa biraa qabdi nadhoskitee waggaa 10 nafaana jiraatte jedhee jira lachaan isaaniiyyuu wal shakkaa jiraatanii waggaa 10 muluu guutuu wal shakkaa jiraatanii jechuudha gaa'ela keessatti shakkiin jiraannaan gaa'elli ina deemu hin dheeratu jechuudha akkatti gabaabbachaa duubatti deemaa dhufa malee hin dheeratu jechuudha umurii hin qabu jechuudha wal shakkuun jiraannaan shakkiin jiraannaan gaa'elli hin dheeratu hin cita jechuudha dhugaa isinitti hima gaa'elli shakkii hin godhati gaa'ela keessatti zayitiin immoo zayitiin birree difama kana isinin jechuu barbaada gaa'ela keessan keessatti fageenyarra warri jirtanis gaa'ela keessan shakkina shakkii qabataanaan gaa'elli keessan hin dheeratu hin gabaabbata shakkina shakkiin gaarii miti akkasii achi deemiftu kana gaa'elli shakkii qabu hin dheeratu isinin jechuudhaafini wal shakku lachan isaanii wal shakku tokko lachan isaanii erga wal shakkanii sirrii miti jechuudha gaa'elli shakkiidhaanii miti ufnaan miti jaalalaani malee jechuudha gaa'ela keessa seenuun jaalalaan lamaan isaanii wal jaalatanii malee tokko jaallatee tokko hin jaalanne taanaan shakkii tokko shakkee tokko shakkine taanaan gaarii miti waaqayyootu immoo gaa'ela namaaf kenna gaa'ela eebbifamaa kan namaa kennu waaqayyoodha kan waaqayyoo sodaatu kan maatii isaa sodaatu kan ofiin biyya isaa sodaatu hollaa isaa sodaatu kan qaqqaaneeffatu waaqayyootu namaa kenna isa kana hundumaan guutuu argadheera waaqna eebbifamu isinis immoo warri biyya arabaarra jirtan abbaa manaa qabdu warri jiraattan warri abbaa manaa qabdan gaa'ela keessan fageenya irratti shakkitu taanaan gaa'elli keessan akka addaan diigamu kana beeka gaa'elli shakkii keessa otoo hin ta'in amanamummaadhaani wal amanaa inni waan barbaade isin irratti hojjetu isin qulqulluu ta'aa jiraadha amanamtuu ta'aa jiraadha amanamaa ta'aa jiraadha garuu gaa'ela keessan shakkitanii waan dhibeerran buusina gaa'elli shakkii tokkollee hin ta'u jechuudha yoon dogoggore dhiifama naa godha viidiyoo biraatiin amman deebi'ee dhufutti nagaatti nuu tura isinin jechuu barbaada nagaatti tura ciao bye like share comment subscribe godha ciao bye bye ciao isinin jedha ciao bye